Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya gaa akkaataa imoo itti banattanu isin agarsiisaa jira. Akkaataa imoo itti banattanu namoota tokko ni dogoggoruu karaa sirrii ta'een imoo banachuu namoonni hin beekne viidiyoo guutuu dhaggeeffachuudhaan har'a booda osoo nama hin gaafatin karaa sirrii ta'een imoo banattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala kamiin osoo hin dogoggorin haala kamiin koodii itti guutuudhaan kan namta takka koodii hin ergu akkasuma haala kamiin akkasiin koodii itti guuttanii karaa sirrii ta'een banachuu dandeessanu isin agarsiisaa jira. Koodii kan namta takka yeroo dheerii lakkoofsatti naqanii ka'an koodii verifiikeeshiniin isiniif hin galu jechuudha. Haala kamiin isiniif galaa koodii sana eessarraa fuutanii itti guuttanii imoo banachuu akkaataa itti dandeessanudha kan amma isin agarsiisu jechuudha. Kana isin agarsiisaa namoonni chaanalii YouTube kootiif haarawaa taatan chaanalii YouTube kootii kan namoonni hin beekne subscribe gochuudhaan viidiyoolee baay'ee jala jira. Jala galaa irraa baradhaa viidiyoo hedduu jala jira. Akkaataa Telegram itti banatanu, akkaataa Facebook itti banatan, YouTube itti banatanuu fi akkaataa TikTok itti banatanu viidiyoolee baay'ee jala gadhiisan jira jechuudha. Akkasuma gubbaa irratti playlist kana bakka playlist kaawwachuudhaan barnoota TikTok, barnoota Telegram, barnoota YouTube fi barumsa imoo akkasuma barumsa imoo hojii online, barumsa Gmail account, barnoota TikTok, Facebook dhee gruuppiidhaan isin kaa'een jira jechuudha. Viidiyoo keessa barbaadu isin gaafatu. Kanaaf jala seenaa irraa baradhaati barumsa baay'ee isin fayyada. Irraa baradhaa bilbila keessan hunda sirreeffadhaa. Hamma keessan agarsiisugaa imoo karaa sirrii ta'een haala kamiin akka banachuu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha. Appii karaa eega seentanii haala kanaan yeroo awwaala irra seentan haala kanaas isinii banaa jechuudha. Yoo akkaawuntii waa takka keessaa hin qabne haala kanaas isinii banaa jechuudha. Yeroo awwaala irra seentan gubbaa kana mallattoo kana ni agartu. Yeroo takka yoo asirra tuqxan afaan yookaan laanguweejii isin gaafata. Amaariffaa namoo dandeessan afaan Amaariffaa irra kaawwattu. Arabiffaa namoo dandeessan afaan Arabaa irra kaawwattu jechuudha. Ingilish yookaan immoo Ingiliffaa namoonni beektan Ingiliffaa irra kaawwachuudhaan ganjallaa dhuftanii bakka raayitti kaa'atu jechuudha. Sana booda haala kanaan keessa isin galchaa. Asirratti haala kanaan eega keessa seentanii haala kamiin keessa hin banattan mallattoo xiyyaa kaa'uudhaan biyya keessa jirtan filattu awwala. Lakkoofsa bilbilaa of harkaa qabdanu fakkeenyaaf bakka biraa teessanii yoo dhiqqata imoo fageenyatti banachuun ni danda'ama. Biyya alaa teessanii Itoophiyaatti illee banachuun ni danda'ama. Imoo lakkoofsa biyya sanaati yookaan biyya lakkoofsi imoo ittiin banachuudhaaf isin deemaattanu lakkoofsi biyya lakkoofsi sun jiru itti filattu as keessatti jechuudha. Biyya sana eega filattanii sana booda haala kanaan koodii isinii baasa. Biyyuma jirtan eega filattanii koodii isinii baasa. Asirratti lakkoofsa bilbilaa sana galchitu kan imoodhaan banachuuf deemaa jirtan sana asirratti naqxu jechuudha. Lakkoofsa itti naquudhaan lakkoofsa bilbilaa sana eega itti galchitanii haala kanaan lakkoofsa teekilii ta'uu isaanii ilaaltu koodii waliin biyyaa waliin lakkoofsi sun likkii ta'uu eega bartanii mallattoo raayitii kanaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Yookaan next jedhee isinii baasuu danda'a. Yookaan immoo mallattoo raayitii kaa'uudhaan raayitii ni gootu. Yeroo isin raayitii gootan haala kanaan banuu fedhe isin gaafata. Eeyyee heettu okee kana tuqxu jechuudha. Okee yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Gara fuula duraa deemuudhaaf qophooftanii isin jira. Asirratti permishinii isin gaafata. Imoo irratti koodii isin erguudhaaf dawwalaadhaan isin erga yeroo takka yookaan immoo SMS'dhaan isin erga. SMS jechuun karaa miseejii bakka appii miseejii itti ergu irratti isin erga yookaan isiniif dawwalee koodii sana afaan Ingiliffaatti isin himte jechuudha. Kana heeyyamatti kenneedhaa jira. Hamma appii imootti akka nuti dawwallee si argannuuf permishinii itti kenneedhaa jira. Okee kanan tuqaa permishinii na gaafata jechuudha. Allahu ka'eedha kanan tuqaa. Yookaan immoo siitingii seentanii allahu gochuu dandeessu hundi keessaniyyuu. Siitingii bilbilaa seentanii allahu gochuu yookaan permishinii itti kennuu ni danda'ama. Yookaan immoo asumarraan yoo haala kanaas hin gaafate allahu ga'eettu kaawwalaa tuquudhaan allahu ni gootu hamma koodii erguudhaaf barbaadutti jira jechuudha. Koodii osoo hin ergiin duratti lakkoofsa irratti dawwaluu yookaan immoo ganjallaa kaadhoftanii erguudhaaf bilbila keessan barbaada. Yoo sim kaardii isitti dhiyoo jiraate irratti dawwala. Yoo as keessa jiraate sim kaardii isaa irratti dawwaluudhaan imoo keessa isin galchaa jechuudha. Yoo bilbila isin of harkaa qabdan keessa sim kaardiin jiraate. Yoo immoo as keessa hin jiraanne koodii akkasiin erguu barbaadan ganjallaa kaadhoftanii change verification bakkeetti kana irra tuqxu jechuudha. Kana tuquun koodii akkamitti akkasiin ergu ni filattu imoo irraan. Yoo koodii isiniif seenuu dide ganjallaa kaadhoftanii bakka kana tuqxu jechuudha. Koodiin verification yoo imoo irra seenuu dide ganjallaa kaadhoftanii change verification bakka itti tuquudhaan haala kanaan isinii bana. Yeroo isinii banee change verification yookaan koodiin verifaayiin eessarratti akka isinii seenuu barbaadudha. Asirratti SMS yookaan karaa miseejii appii bilbilaa yookaan akka miseejii irraan namaa seenuu irratti akka koodii isinii seenuu barbaaddan asirratti tuqxu. Asirratti yoo dawwalaadhaan akka isinii seenu yoo barbaaddan dawwalanii koodii sana Ingiliffaa isinii himu. Yoo sim kaardiin bilbilaa isin imoon banataattanu bilbila kana keessa jiraate dawwaluu yeroo dawwalaa ni argu akka keessa jiru yoo argan osoo isin koodii itti naqin qaayixaa isin dabarsu jechuudha gara fuula duraa. Isa kana yoo filattan isinii bilbilu. Qaayixaa isinii bilbilanii imoon isin hirka jiraachuu yookaan sim kaardiin sun isin hirka jiraachuu ni ilaalu. Sana booda isin galchu jechuudha.
yookaan immoo asirra filattan SMS karaa miseejii isinii seena koodiin yoo asirra filattan. Inni kun WhatsAppidha. WhatsApp irra koodii isinii seenuu yoo barbaaddan kana filadhuudha. Telegram irra akka isinii seenuu yoo barbaaddan kana filadhu isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu isin keessa filachuu qabdan yoo sim kaardii sun bilbila keessan keessa jiraate isa kana filattu. Akka jarri dawwalanii qaxaa isin galchan yookaan immoo bakka miseejiitti akka isin ergamu yoo barbaaddan isa kana ni faayidaa guddaa qabu. Yeroo baay'ee kan isin fayyadu SMS karaa miseejiitiin akka jarri isin ergan fageenya yoo jiraate illee bakka sim kaardiin sun jirutti miseejiin ni gala jechuudha. Kanaafuu isa awwalaa kana filattu jechuudha. Isin kana hunda dhiiftanii isa awwalaa kana filachuudhaan konfarm keetti ganjallaa kaanii tuqxu. Sana booda sim kaardii isaa irratti fagoo jiraatullee biyya inni jirutti koodiin irra seenaa jechuudha. Koodiin sekundee 50 asirratti sekundee 60 qaba. Ilaa daqiiqaa 2 ni qabuu danda'a yoo sim kaardii sun fageenya jiraate. Daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 illee qabuu danda'a. Yeroo daqiiqaan kun dhumutti isinii seenaa jechuudha koodiin sun bilbila sanarra. Sana booda sim kaardii isaa irraa fuutanii koodii sana fiddanii asirra galchitu jechuudha. Yeroo inni asirratti koodii erge koodii sana yoo nama biraa irra jiraatellee nama sana na ergettanii fiddanii asirra ni galchitu jechuudha koodii sana. Sana booda yoo koodiin sun likkii ta'e isin dabarsaa jechuudha gara fuula duraa. Yoo likkii hin taane haala kanaa isin agarsiisa. Koodiin sun yoo tikkilii hin taane haala kanaa isin agarsiisa. Yoo koodiin sun tikkilii ta'e immoo haala kanaan gara fuula duraa isin dabarsaa jechuudha. Yoo dhiqata koodii itti naqxan haala kanaa isin gaafata. Maqaa keessan itti barreeffattu jechuudha. Asirratti koodii itti galchitanii yeroo dhuftan haala kanaan isin gaafata. Maqaa keessan itti guuttu asirratti jechuudha. Maqaa keessan barreessuudhaan gubbaarraa mallattoo raayii tuquudhaan gara fuula duraa dabarfattu jechuudha. Create accountidha. Amma imo bantanii fixxanii jirtu jechuudha. Asirratti profaayilii imo sanaa kaawwattu. Mallattoo kaameraa kaatuquudhaan profaayilii gaalaarii keessaa fixxanii footoo fiddanii irra kaawwattu jechuudha. Yeroo achi dagattuudhaan take footoo qaxaa ka'uu barbaaddamoo gaalaarii keessaa fudhachuu barbaaddees hin gaafata. Choose from gaalaar keetti ganjallaa tuquudhaan gaalaarii tuquudhaan choose from gaalaar bakkeetti eegatuqxanii gaalaarii keessaa akkasii footoo takka fudhattanii irra kaawwattu isin gaafata. Gaalaarii footoon sun haala kanaan footoo xiqqeessuu dandeessu. Haala kanaan xiqqeessu. Sana booda footoon asirra kaawwattu kun akka inni storii irratti sheerii ta'u yoo barbaaddan raayitii irra keessu asirratti yoo sanduuqa haaraa raayitii kaaftan footoo asirra kaataattan kun storii imo irra sheeriin ta'u jechuudha. Sana booda raayitii mallattoo raayitii kaatuqxu eega footoo irra kaawwattanii mallattoo raayitii irra tuquudhaan hammallee gubbaarratti raayit keetti kaanii gootu raayitii ni gootu jechuudha. Asirratti isin hin barbaachisu kun iimeelii itti naqisiniin jedhaa jira jechuudha. Gmail account itti naqeedhaa jira waan ta'eef dogoggortanii iimeelii itti naqina. Continue Google keessaa iimeelii kee fudhu waan jedhuuf iimeelii isin barbaachisu. Speak keetti kaanii barbaaddu yookaan garmanatti dhufti yookaan ganjillaatti isinii dhufti yookaan immoo harka mirgaatti dhufti. Speak keetti kaatuquudhaan bukkee dabarfattu jechuudha. Iimeelii itti naquu isin barbaachisu. Haala kanaa isinii fides not now keetti kaatuquudhaan bukkee dabarfattu jechuudha. Imoon banamee jira hamma waa takka asirra hin jiru. Profaayilii keessan tuqxanii ilaallachuu dandeessu. Profaayilii yeroo tuqxan profaayilii ammarra kaawwattan asirratti isinii baasa. Imo irra profaayilii isin kaa'attan asirratti isinii baasa. Deeftanii qayyaruu dandeessu. Idiitii kaatuquudhaan gaalaarii keessaa ammas footoo kabiraarra kaachuu barbaaddan choose from gaalaar bakkeetti tuquudhaan gaalaarii keessaa footoo fudhattanii fiddanii irra kaa'uu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa namaa yoo barbaaddan asirraa yookaan isin fudhattan lakkoofsa harka mirgaa kana yeroo tuqxan lakkoofsa isin seefii godhattan isinii baasa. Lakkoofsa sana irraan gadee kanatti nama imo irraan itti haasa'uu barbaaddanii kana booda irraan gadee kaasanii tarreessaa jechuudha. Haala kanatti fayyadamaa isin jedha akkaataa imootti banatan yoo viidiyoo kanaan gadhumaa daawwattan kana booda nama takka hin gaafattanu. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasuma barnoota hedduu barnoota bareedaa argachuuf sabaskiraayibii godhaatii nu hordofaa isin jedha. Barnoonni har'aa asumatti dhaabata. Barnoota kutaattanuu hanga walitti deemnutti nagaan tura galatooma.